BBC ትግርኛ ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምርዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyya malee yooyya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Itoophiyaatti naannoon 11ffaa hundeeffame. Naannoo kibbaa keessatti ammatamnee yeroo jiraachaa turretti kiiloomeetira 1000 deemuudhaan tajaajila argachaa turan. Sababa kanaan ammoo uummanni hedduun rakkachaa kan tureefi. Harritii guyyaa kabaja alaabaa kaayoon guyyaa kanaa maali? Kan barana akka kaayyoo guddaatti qabame kabajni alaabaa keenyaaf kenninu birmadummaa fi bilisummaa yookiin walabummaa keenyaaf mallattoo akka ta'e agarsiisudha. Asallaatti warshaan qalmaharree deebi'ee baname. Nu kan beeynu akkuma magaalaa fittuu jechuudha. Akka inni hin jalqabinitti beeyna nu akka inni hojii keessa hin jirretti beeyna. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii uummattoonni kibleet Itoophiyaa naannoo 11ffaa ta'anii akka hundeeffamanii fi uummanni miliyoona 1,200 ta'uu sagalee murteesse. Naannoo haaraa hundaa'e kan keessatti godinaalee 5 fi aanaa tokkotu argama. Haal caaseffamaa naannoo haaraa kan irratti hojii gaggeessaan wajjir piroojeektii murtee uummataa obbo Mitii Qubadiruu BBC waliin turte taasise. Afaan naannoo kanaa dubbatamu tarreessuun eegala. Naannoo kana keessatti afaan ittiin walii galan Amaariffa yoo ta'u. Sabaa fi sablammoonni garuu afaan mataa isaanii ni qabu. Fakkeenyaaf baay'ina miliyoona 3 ol kan qabu uummanni Kafaa Kafinyaa dubbata. Daaroonis akkasuma afaan mataa isaanii dubbatu. Alaabaan haala qabatamaa naannichaa qabeenya uumamaa naannichi qabu akkasumas duudhaalee aadaa fi seenaa uummata naannichaa bu'uureffateen gadi hanga gubbaatti mariin akka irratti gaggeeffamuuf wixineen dhiyaateera. Qaamni heera mootummaa naannichaa tolchuudhaaf ayyotaa fi kutaa hawaasaa garaagaraa irraa walitti dhufee ijaarames hojii isaa hojjetee wixinee heera mootummaa qopheessuudhaan marii uummataaf qophii taasiseera. Naannoo haaraan kun gama bahaan naannoo saba sablammootaa fi uummattoota kibbaa waliin waldaangeessa. Gama kaabaan ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin waldaangeessa. Gama lixaan naannoo Gambeellaa fi Sudaan kibbaa wajjiniin waldaangeessa. Kana jechuun daangaa idil addunyaa kan qabudha jechuudha. Qabeenya uumamaan immoo Dr. Abiyyi yeroo dubbatu dhageessanittuu ta'a. Jannata jechuun kontaadhaa jedhanii ture. Kilaastara Kuwaashaa jalatti Kalaalaa Keellaa jedhamuudhaan kan beekamu mootonni Daawuroo durii kan ijaaran kaabaan dhagaa kiiloomeetira 1,200 ol dheeratus jira. Gama biraan ammoo paarkiin biyyaalessaa Oomoos jira. Naannoo kibbaa keessatti ammatamnee yeroo jiraachaa turretti kiiloomeetira 1000 deemuudhaan tajaajila argachaa turan. Sababa kanaan ammoo uummanni hedduun rakkachaa kan tureefi. Misoomni illee naannicha keessatti gufachaa tureera. Naannoon kun akka hundeeffamuuf sababii kan ta'an keessaa tokko tajaajila dhiyeenyatti argachuudhaaf akka tolutti jedhameeti. Magaalaa guddoon naannoo haaraa kanaa isa kam akka ta'u kan hin murtaa'in jiru yoo ta'u magaalaa tokkoon ol akka magaalaa guddoo naannichaatti gargaaramuun illee ni danda'ama. Magaalota naannicha akka burtuu isaatti filatu murteessuuf qorannoon taasifamaa jira. Naannoo haaraan kun bal'ina iskeer kiiloomeetirii 39,064 ta'a. Bardeen gaddaa naannoo kibba keessa baa'uun Sidaama naannoo 10ffaa ta'ee hundeeffamuun isaa ni yaadatama. Waggaa waggaan Itoophiyaatti Onkololeessa 11 kan kabajamu guyyaan kabaja alaabaa tokkummaa fi jaalala alaabaa uumuu jedhan. Ayyaanichi irraa mata duree boqonnaan haaraa birmaaduma guutuu ol ka'iinsa alaabaa kennaa jedhuun kabajama. Garuu kaayoon guyyaa kana maali? Akkamiin kabajamaa jennee dubbii himaa waajjira caffee Oromiyaa obbo Abtaamuu Damisee gaafan. Waliigalaa guyyaa alaabaa kabajuu nu barbaachisee fi kan barana akka kaayyoo guddaatti qabame kabajni alaabaa keenyaaf kenninu birmadummaa fi bilisummaa yookiin walabummaa keenyaaf mallattoo akka ta'e agarsiisudha. Hundaa ol immoo lammiileen biyyattii keessattuu dargaggoonni seenaa durii baruu beekuun waan tokko ta'ee garuu immoo seenaa ofiis barreeffachuu qabu waan ta'eef keessattuu amma rakkoon birmadummaa biyyaa wajjin wal qabatee jiru kun amma karaa akka qabatu gahee isaanii as keessatti akka bahatan waamicha dabarsuudhaaf hirmaannaa isaanii deeggarsa isaanii akka agarsiisan kaka'umsa uumuudhaaf kan akka kaayyootti qabamee hojjetamaa jiru. Itoophiyaa keessatti naannoo hedduutu jira. Guyyaan alaabaa kuniin ka'uma alaabaa mootummaa federaalaa kabajamoo kan naannolee ni kabajama?
naannoleenis alaabaa mataa isaanii qabu. Akka biyyaattis alaabaan mootummaa federaalaatiin akka biyyaatti itti fayyadamnus jira. Nuti akka naannoo Oromiyaatti alaabaa lammanuu kabaja kennina. Alaabaan gaaddisa. Oromoon alaabaa Oromiyaa jalatti gaaddisa godhatee kan jiru ta'uusaa akka biyyaatti immoo akka lammii tokkootti gaaddisa alaabaa federaalaa jalatti kan bullu waan ta'eef alaabaan lammanuu kabaja wal fakkaatuun sadarkaa dhuma jiruun kan geggeeffamudha. Yeroo tokko tokko komii hawaasa irra dhiyaatutu jira. Namoonni uummata bakka bu'anii waajjiraalee keessa hojjetan alaabaa seer-qabeessa kan mootummaa don taane ka dhuunfaa yookiin ka garee siyaasaa tokko tokko qabatanii mul'atu. Fakkeen kanaaf yoo kaasee imbaasota biyyoota alaa jiran yookiin biyyoota garaagaraa keessa jiran alaabaan walgahii irraa mul'atu. Alaabaa garee siyaasaa tokko bakka bu'u qofa. Kan irratti uummati keessattuu uummati Oromoo muufii guddaa qaba. Wanti akkana kun akkamiin furuu danda'an? Gaariidha, waan gaarii kaastee akkuma waliigalaatti wanti hubatamuu qabu alaabaan biyya kana keessa jiru alaabaa lakkoofsaan 11dha jechuudha. Alaabaan heeraan beekamu naannolee hunda keessatti adda bahee seenaa isaanii, duudhaa isaanii, aadaa isaanii karaa ibsuun kan qopheeffatan sanatu alaabaadha jedhamee fudhatama waan ta'eef namni dhuunfaan waan tokko tokko qabatee bahuu danda'a. Wanta akkasii sun amma baay'ee irra seera rakkoon akkasii sun mul'atu. Naannee maqumaanuu yeroo kaasnu garuu inni alaabaa ta'ee miti kan fudhatamu faajjii paartii yookiin dhaabbata tokkoo ta'ee kan fudhatamu waan ta'eef rakkoo kan uumuu miti. Namni mirga isaa waan ta'eef alaabaa adda addaa harkatti qabachuu ni danda'a, rakkoo hin qabu. Amma akka duraanii hubannoon naannoo kana jirus amma tokko fooyyee qaba waan ta'eef kana namni akka hubatudha kanan barbaadu. Obbo Abtaamu guyyaan alaabaa Itoophiyaa kabaja jiraatu malee uummanni Itoophiyaa kaayoo guyyaa kana beekanii yookiin hubannoo qabani. Naannoo kanatti hojii bal'aan kan hafu ta'uu isaa nutti agarsiisa. Maaliif waggaatti al tokko kabajamaa yeroodhuma kabajni ayyaanichaa dhiyaatu waan kanarratti xiyyeeffatamee hojjechuutu mul'ata malee jalqabaa kaasee sirriitti gadi fageenyaan hawaasi hubatee kabajni alaabaa kana kennullee akka guddaa ta'u hojjechuu irratti naannoo sanatti ammallee hojii bal'aatumaaf jedhee ilaala. Qaamni kanarratti hojjetu manneen mareedha. Manneen maree fuulduraafis naannoo kanarratti cimanii hojjechuun barbaachisaadha. Kan bara baraan kaayyoon qabamu akkuma jirutti ta'ee akka waliigalaatti waa'een alaabaa kaayyoon isaan beekamu waan ta'eef kanarratti namni hubannoo akka argatu yeroo ayyaana duwwaa osoo hin ta'in yeroo kamuu irratti hojjetamee hubannoon naannoo kana jiru cimuu qabaa kan jedhu kaasuun barbaadu. Galatooma Obbo Abtaamu. Galatooma Atiisiishii. Dhaggeeffattootteen kan dhaggeeffachuu jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessa. Jalqabaanii atileetiin Itoophiyaa Seefuu Turaa dorgommii maratoonii Shikaagoo mo'ate. Seefuun maratoonichaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 12 xumure. Isaaf kun injifannoo sadaffaa. Tilmaamni olaanaa kennameefii kan ture lammiin Ameerikaa Geelan Raap lammaffaa ba'uun dorgommicha xumure. Bokkaan guddaan Chaayinaa roobuu jiru namoota miliyoona 2 gahanii qe'ee isaanii irra buqqisuu miidiyaaleen biyyaalessaa ibsan. Bokkaan cimaan kun aanalee 70 keessatti manneen hedduu jissee sigig lafa geessise. Sababa bokka kanaa fi agammaa gargaarsa namaan ga'uun hin dandeenye jedhan aangaa'onni. Namoonni 14 ajajaa pireezidantii duraanii Burkina Faso Thomas Sankara harka keessa qabaachuun himataman. Kun waggaa 34 erga bulchaan tokkummaa fi jabeen Afrikaa falmaa turkuun fonqolcha mootummaa irratti loltootaan ajjeefamu. Agammaa Afrikaa keessatti Sankaraan akka gootaatti ilaalama. TPLF humnoonni mootummaa federaalaa karaa hundaan haleellaa nurraa banee jechuun hawaasni lixa addunyaa akka balaaleffatu gaafata. Waraanii waggaa deemu kuniin lubbuu namoota hedduu galaafate namoota miliyoona lakkaa'amu qe'ee isaanii irra buqqeesse. Dhumtorbaan dabre irra kaasee waraanii kaabaa kun akka haaraa jalqabu kan himan Biraanuu Gammachuu gabaas qaba. TPLF ibsa baaseen haleellaa humnoonni mootummaa federaalaa irratti raawwachaa jiran meeshaalee waraanaa gurguddoo kan akka taankii, rokkeettiiwwan, diroonii fi jettiiwwan waraanaan akka ta'eera. Ibsa qaama waajjira dhimmoota alaa Tigraay jedhamuun bahe kanarratti TPLF onkoloolessa 1 bara 2021 ganamarraa kaase raayyaan ittisaa Itoophiyaa humnoota Amaaraan deeggaramuun addawwan hundaan haleellaa qindaa'aa baneera jedha. Waraanni akka haaraatti gaggeeffamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraa keessatti argaman kan akka Geraagar, Galxeenaa, Urgeessaa akkasumas naannoo Affaariin ammoo adda tokkoon ta'uu TPLF fuula Facebook irratti ibseera. Uummanni Tigraay waraana hin barbaanne kanatti dirqamee seeneera kan jedhu ibsi TPLF kun lolicha mo'achuun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun haleellaa irratti baname humnoonni Tigraay ofirratti isaa jiru jedheera.
naannoo Amaaraa bakka humnoonni TPLF to'atan keessatti aleellaan qilleensarraa jabaan raawwatamaa akka jiru dubbi himaan TPLF obbo Getaachoo Raddaa jimaata darbe Rooyitersitti himee ture. Dhuma torban darbee guyyoota kamisaa fi jimaatarra naannoo Amaaraatti gama qilleensaa fi lafoon aleellaan jabaachuu maddi oduu Ajaans Firaansi Pireesisii maddeen gargaarsa namoomaa fi finciltootarraa mirkaneeffadheera jechuun gabaasee ture. Raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa mootummaa naannoo Amaaraa fi waajjira ministeera muummeerraa dhimma kana qulqulleeffachuuf yaaliin godhame akka hin milkoofne garuu maddi oduu kun ibsee ture. Kamisa darbe garuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune yaada tiwiiteera gubbaatti maxxansaniin uummata keenya sababa qaama shororkeessaa TPLF'n dararamaa jiru bilisoomsuuf opereeshiniin keessa deebii hin qabne adda waraanaa hundatti yeroo kamittuu saa kamittuu akka raawwatamu ibsee ture. Amma yoonaatti garuu mootummaan federaalaa dhimma kanarratti yaada kenneen qabu. Waraana sadaasa darbe kaaba Itoophiyaatti eegale kanaan uummatni miliyoonaan lakkaa'aman harka dhiyeessitoota gargaarsa namoomaa ilaaluuf dirqamaniiru. Naannoo Tigraay keessatti beelli mudachuu akka malu UN's irra deddeebiin ibsaa kan ture yoo ta'u, aangawoonni TPLF ammoo sababa beelaan namoonni du'aa jiran baay'ee ta'uu himu. Dhaabbileen deeggarsa idil addunyaa dhiyeessan deeggarsa lubbuu baraaruuf oolu gara naannoo Tigraay akka hin seenneef danqaalee hedduu jiranii fi mootummaa federaalaa komachaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin danqaan dhiyeessirra kaa'ee akka hin jirre ibsuun haala dhiyeessiin itti saffisu irratti illee hojjechaa jiraachuu hima. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa waliigalteen dhukaasa dhaabuu raawwatame gaagaamni namoomaa kaaba Itoophiyaa dafee hin wayyaa'u yoo ta'e qaamolee waraana kana keessatti qooda fudhatan hunda irratti qoqqobbii kaa'uuf dhaadachaa jiru. Waggoota torbaan duraa warshaan qalmharree Itoophiyaa magaalaa Sallaatti banamee mormii hawaasa irra dhiyaateen osoo ittiin fuufinii cufama. Dhiyeen kan garuu qalmii harree kun deebi'ee jalqabuun dubbatamaa jira. Jiraata magaalaa Sallaa maqaan isaa ibsamuu hin barbaanne hiriyaa isaa achi keessa hojjeturra mirkaneeffachuun karaa dhossa ta'anii qalmii harree raawwachaa akka jiru BBC'tti hime. Itoophiyaan baay'een harrootaatiin sadarkaa duraatti kan argamu fedhii investoroota qalma harree irratti hojjetanii akka harkise The Donkey Sanctuary Director Itoophiyaa Dr. Boojiyaa Hindhabuu BBC dubbate. Roonni gaangoliin fardeen hojjetuudhaan kan uummataati. Uummatni hin goddaama. Jarreen kun ennaa dhufan sana ennaa alaa dhufanii investimentii hojjetan maal jedhaniitu galan jedhama. Nuti harroota horsiifnaa kan uummataan turre. Yoo tuqnellee kan dadhabanii jedhanii galan. Garuu hamma ammaatti kan isaan horsiisan hin argine. Rakkinni kana otoo horsiisanii hojjetanii waan gaarii garuu hin horsiisanii waan horsiisan natti fakkaatu. Kanaafuu biyya biraatti hin hojjenne waan akkana horsiifnee fi akkasumatti uummata irraa fuudhanii hojjetu. Akka waajjiraatti gaheen keenya kuni uummata tajaajilu. Yeroodhaaf kan tajaajilu fakkaata. Garuu gadi fageenyaan innaa ilaalamu uummatni keenya harroota irratti jiraata. Qonni harroota malee hin ta'u. Namni harree hin qabne harree jedhama. Kun kan jechi kun kan bahe uummata irraayi. Uummanni Itoophiyaa immoo garri harka 10 keessaa harki 9 qotee bulaadha. Qotee bulaan kun harree hodhabe booda deebi'eetu mootummaa faana wal lola. Lachuu jechuutti rakkinni dhumaa. Economic disruption fida booda. Otoo warri investimentiin dhufan kun dallaalaa hundumaa dhiisanii harree horsiisanii edda harreen hortee booda supply chain isaa innaan wal ga'e kun kanaaf taa'anii hojjetanii waa tokko. Itti gaafatamtuun wajjira investimentii magaalaa Sallaa Adde Qamariyaa Saanoo ammoo warshaan qalma harree hojii deebi'uu isaatiif raagaan nu beekne hin jirru jetti. Maatii olaanaatti dubbise. Hin beekne dura dhaabbatee beektaa? Dhaabbatuu isaa beekna. Jalqabuu isaa garuu nuti hin beeknu kaayaa kan hordofullee warra oliitii federaalaa eeyyamni kennameef na fakkaata. Dhaabbatuu isaatii fi hawaasni naannoo irratti haga walii galutti wanni jedhamu kun quba qabna. Kanaan alatti jalqabuu isaa hin beeknu gabaasni nu ga'ee jiru jalqabni waan jedhu. Jiraattonni warshichi dhoksaadhaan kalaa ka jedhu waan kaasaniif tarii waajjirri investimentii magaalaa dhaqee hordofuudhaaf aangoon qabu. Jechuun namni dhufee akkasitti jalqabe jedhee nutti iyyallee hin jiru kaa hawaasa keessa. Hordoffii dhaqxanii cheekiin gootan isin. Dhaabbatuu isa beena kaa akkamitti dhayidhee hordofnaree dhaabbateedhaan hin hojjetaan waan hin qabneef dhayidhee ilaallee hin beeknu. Odeeffannoo kana garuu dhageessaniirtu dhiyeenya. Hin dhageenye jalqabuu isaa hawaasni naannichaallee namni tokko dhufee nu gaafatee hin jiru jalqabe jedhee. Nu kan beeknu akkuma magaalatittuu jechuudha. Akka inni hin jalqabinitti beekna nu akka inni hojii keessa hin jirretti beekna. Amma waan haasa'amu kanarraa kaatanii isin dhaqxanii hordofuu hin dandeessanii wakka. Hin dandeenya isintu nutti hime malee hawaasni nutti hin himne garuu immoo dhayidheetiin hordofuu hin dandeenya waan amma isin eeruu nuun geessan kanarra. Investoroonni qalma harree harka caalanii chaayinarra ta'uu himan lammiileen chaayinaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti bobba'anii jiru. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha.
Mammaasi galgala kanaa nam gurraanduu irraa nam lubbu du'ee wayyaa jedhan nam gurraanduu irraa nam lubbu du'ee wayyaa jedhanii kan isa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Galgaloot nagaa heebbulaa. My question itti baga nagaan dhufte.